galmaa'ee waraqaa simannaa yookaan maandeeta isa jedhamu qabaachuu qaba. Kanneen biyya ofii ba'anii biyya biraa keessa jiran garuu dhaaba baqattootaa jalatti utuu hin galmaa'in jiran immoo godaantota yookaan migrants jedhamu. Kabiraan immoo biyyuma ofii keessatti sababa adda addaan manaaf qe'ee ofiirraa kanneen buqqa'an ni jiran. Qophii koo har'aa kana keessatti baqattoota Oromoo Afrikaa keessaa bakka 6 dubbiseen jira. Jalqaba irratti mooraa baqataa Dadaab kan Keeniyaa keessa kaampii 3tu jira ka jedhanii fi mooraa kana keessa waggaa 12 jiraachuu isaanii kan naa ibsan maanguddoon tokko akka jedhanitti. Ijoollee 12 qaba. Ijoolleen tun tagarii biyyum sana dhalattee gurguddoon amma waa barattee fitteelleen biyya Soomalee sana dhalattee hedduun isi. Gaafa 1977 Itoophiyaa Soomaliin wal lolsaan gaafata jigalluuba gurguddoon achi dhalatte. Mooraa Dadaabii keessa jireenyi jiru akka malee hamaa. Jireenyi nam duraan xiqqoo wayii amma kan hin jiru. Hojiilleen akka malee jabdu nama baratellee hojiin argatu. Namni hedduu guddinni isa Soomali. Namni keenya Itoophiyaa jira Oromoo ni jirti. Jarii birallee Ugaandaa fa'aa, Ruwaandaa fa'aa, Koongoo fa'aa, Suudaan fa'aa. Jarii sulleen jijjiira. Egaa mooraan Dadaabii hin cufamaa jedhamaa ture sodaattanii turtanii? Duraan sodaannee turre yeroo cufaa jiru miidhaan cufaa jedha amma sodaa qabnu yommatan. Egaa achi keessa gargaarsa nyaataa isinii kennu mana keessa bultan qabdu. Manii duraanii waggaa 6-7 ka dabarte wama nama baasan qorqoorroo fa'aa akkanumaan namaa kennanii duuba taa'olii fa'aa been waa midhaafalisiin jedhanii. Wanni sulle namchi ta'e hin jirtuyyuu abbumatti waan isii tolfata malee wanni nama amma midhaasuu jiran hin jirtu. Abbumatti waan isii waan barbaade funaannatee abbumatti bulchaa malee wanni amma akkas namaa baasan guddoon hin jirtu. Nyaata hoo isiniin kennanii? Nyaati namaa kennanii wanni amma jedhan taanii miletti dhadhaa gartee litta tokko nama tokko baasii tokko namaa kennanii. Biyya ala fufuudhaan kaalleen waggaa qariibu 3 citee amma san xiqqoo jalqaqqabuu jiranii. Duuba ammoo waan faayidaan amma armaa jirtu gara mootummaa gara illee amma faayidaan namni ciisu hin jirtu. Maali fuula cufa deema waraana jira Itoophiyaatti waraana Somaaliyaatti waraana fulaan cufa rakkoo duuba akkasii gadi deemaa hin jiru sun taa'u jechuudha. Biyya tasgabii dhabiinsaa fi wal waraansa yeroo dheeraatiin rakkatte Liibiyaan baqattoota hafuutii lammiiwwan isheetiif iyyuu rakkoo taatee jirti. Erga Tiripoolii seenee waggaa 4 isa guutuusaa ka dubbate dargaggeessi tokko haala jirummoo akka jechuun ibsa. Mana keessaas baanii akka barbaannetti jiraachuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf karra deemtu fa'aa karratti si qabanii maayilaa si geessu maallaqa si gaafatu. Maallaqa yoo kan hin dandeenye hanga waggaa takka waggaa 2 fa'aa akkas hidhaa keessa tursiisee akka carraa fa'aa gad lakkisan malee akka inni lakkisan maallaqa yoo hin qabaanne si lakkisan. Namoonni biyyarraa kanneessanii Tiripoolii dhufanii biyya kabiraatti darbuudhaaf moo achuma turuudhaaf? Biyya kana keessa jiraachuun hin danda'amu. Gara biraa qaxxaamuruudhaaf darbuudhaaf malee namni biyya kana dhufu biyya kana jiraachuudhaaf namni tokkummaan eenyuun biyya kana taa'ee kan dhufu hin jiru. Kan beeknellee yoo biyya kana dhufajee taa'ee dhufellee as dhufee immoo jiraachuu hin danda'u taa'uu hin danda'u. Hin jiraachisan manni biyyaa keessattuu warri hidhattoonni poolisiidhaa warri waraana warri mootummaa kun hin jiraachisu. Amma gaa'ate attami egeree keef maalii addee taa'aa jirtu? Wallahi gara duubaatti deemuuf dura deemuuf akka nama bakkaatti kan eegas jiruuti. Bishaan irrattis rakkoo guddaadhaa jira. Bishaan irra du'ee jira. Kana jira poolisiin hattuun qabdee fuutee mana geessitee mana ijaarratu du'eeffaa jira. Achirra beelaan rakkatu. Birrii kaffalanii bishaanii maallaqa baharaa kaffalanii achumatti bishaanillee nyaatamanii bas rakkoo guddaa jira. Rabbummaan nu haa dubbatu malee jireenya yaaddeessaadha. Eenyu malee jireenya jijjiirama hin qabne jireenya fala hin qabne. Dhaabni baqattootaa yookaan UNHCR waan sin gargaaru qabaa? Itoophiyaan biyyi keessa nagaa jedhamee gagaafattoo Abiyyi Ahmed aangoo qabatee achirratti sababa saniif mirga baqattummaa kanneen laaffisanii turanii ammallee sanumaan balaa jiran malee wanti isaan tokko nama keenya akkasitti hirmaata godhaa akka jiran baay'een hin jiru. Namni nama qabu namumarraa argata egaa namni fakkeenyaaf fira qabu firmaa gargaaraa namni biyyarraas biyyumarraa namaa gargaaraa haaluma kanaan jiraata namni. Akka barbaannetti hojjetamee jiraachuudhaaf hin danda'amu. Mooraan baqataa hin jiru biyya kana. Baqattoonni Masrii keessaa waggootii muraasa dura waajjira UNHCR cina buufatanii achi bubbuluudhaan mufannaa qaban ibsaa akka turan yoo ta'u kan ibiddaan of guban illee jiraachuun yaadannoo yeroo dhiyooti. Ammoo haalli jiru maal fakkaata? Har'as ta'ee rakkinni baqataa biyya kana keessa jiru
qaamni inni isaa ilaallatus yoo dhaqanii sirnaan keessumsiisuun hin jiru. Waajjira qubsiisaa miti kuni waajjira keessumsiisaati malee isa jedhan qabu. Tajaajilli hin jiru. Baqattummaanis maqaadhaaf haa galmaa'u malee jireenya walumaa gala baqatichi of danda'ee of jiraachisaa jira jechuun danda'ama. Baqattoonni achi jirtan kun maaliin of jiraachistu ree? Namooti obboleettii qabanii yookaan haala gaa'ilaan jiran haadha manummaa yookaan firoomaan dubartoota of biraa qabanii isaantu mana namaa haga ta'e hojjetee dugda isaanii irraa jiraatama jechuun danda'ama. Dhukkubsachuutu jira. Seenseentiin ittiin tajaajilaman sunuu hin jiru. Sanaayyuu immoo lafa hin beekne afaan hin beekne gidduutti miidhama hedduutu baqattoota irra ga'a. Rakkoon nama mudate iyyuu waajjira nageenyaarraa yookaan poolisii kan jedhamurraati waraqaan bahuu qabatiin jedhu. Namootuma maandeeta baadhatanii jiraataa jiran mataa isaanii rakkoo biyya kana keessa jiraachisuu hin dandeenye malee waan tokko dhattee waajjira sana quunnamuu hin dandeessuuti hin jedhu. Reeffamtee kaatee yoo mana poolisiiti waraqaa hin qabdu ta'e nattu mana poolisiiti immoo yeroo ati dhattu namicha si rukutee maqaa isaa beektaa'oo bilbila isaa qabdaa'oo lakkoofsa mana isaa beektaafaa jedhanii gaaffii akkasitti gaafatu. Kallattiidhaanii rakkoo kee dabarsanii achisiin hin geessisan. Waraqaa of harkaa qabnu kan baqataa kan dhaabbata addunyaati jedhamee amansiifame irratti yoo residensii rukutachuu baannee jiraachuu hin dandeenyu. Residensii sana rukutachuudhaan immoo birrii meeqa finneeti kan bira geenyu. UN'n karaa isaa hin kaffalaa. Yoo xiqqaate tiraanspoorteeshinii guyyaa 3 fi 4 oliiti kan inni nu gaafatu. Siin baane jedhanii immoo deddeebii jira. Rezidensiin kan nuti rukuchiifannu migireeshinii biyyicharraati. Utuu waajjira UNHCR irraa waraqaa seeraa baadhannee jirruuti isa rukutanneeti kan nuti jiraan. Biyyooti baqataa keessumsiisan hin jiru jedhama.